Dhaggeessu. Dhaggeessu. Jecha gabaabaa lamaasni dubbachuudhaaf deemaa waa'ee iddoo asoom deemu. Waa'ee OSAadhaatii fi waa'ee OFS irrattiin jecha gaggabaabaa jechuu barbaada. Welcome yoo dhagameedhaan naa mirkansaadha. Dhagama yoo dhagame naa mirkansaa. Waan gabaabduu daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 yeroon qabu dalaga irraa hiriiraan deemu deema. Dhagama. Master Hassan, welcome. Big boss. Dhagama. Dhaggeessu. Thank you. Thank you, Shafi Adero. Wow. Why OSA social media gubbatti guudaalu namni hedduun wacaadhaa jira. Hedduun qeeqaadhaa jira. OSAan hin taane, OSAan akkas ta'e, OSAan afaan faranjiidhaa dubbate, OSAan maal godhe namni hedduu wacaadhaa jira. Laalaan oode. Waa'ee OFCdhaatis baqqalaa garbaadhaa hisaab shuumiin Facebook irraa hisaaba maallaqa laa kanaa guurte takka takkaa yoo baasuu baatte takka takkaa yoo baxxansuu baatte siin saaxilaa. Mee an dubbii gaggabaabduun dubbadha. Jara keenya jibbaadhaa fi politikaa addaanaa baafnu. Nam tokko jibbeedhaaf because I hate them yeroo hundaa'u abaaruun qabu. Lama dammaasii jarjaruun hin barbaachisu. Waan takka jaj godhuudhaaf jarjaruun tasuma hin barbaachisu. Namni tasgabbaa'uudhaan gaariidha. Namni suuta deemu mee yeroo fudhannee silaa addaan baafannee laallee hedduu bareedaadha. Namni Facebookidhaa hedduu jarjaran hedduu too much jarjaran. Waynisii waldeenyi qorannoo Oromoodhaa kun OSAan bara 33 isaati amma Oromeetti kabaje. Bara 33 kana anaa ijoolleedhaa anaa daa'imaa nuu waa takka illee hin beekne nuu maahayyimii waa takka illee hin beekne ala kanaa dorgomsuun isaa yeroo dheeraadhaaf godhaadhaa turan warra seenaa Itoophiyummaadhaan Amaaraaf tolchee barreessuu fi warra kanaan dorgomaniiti seenaa Oromoodhaa lakkii kan Habashaan kun sirriidhaa miti ummanni Oromoodhaa ummata kanaati jee warra sadarkaa addunyaatti jara kanaan dorgomaadhaa ture. Don't forget that. Waan irraa gubbaa dhaabbanne waan kalee tasan duraa hunda irraanfan. Waa hunda irraanfan. Akkuma gartee waan qabsoon Oromoodhaa kalee eegalte. Akkasitti filaaltan. Akkasii miti. Baroota 33 kan. Look, imagine warreen kun intellectualota. Warra Oromoon ni qaamnaa hayyoota keenyaa beekoodha jettu. Warreen kun warra Oromoodhaa fi addunyaa walitti hidhe. Give them credit. Warra Oromoodhaa fi addunyaa walitti hidhe. Warra seenaa Oromoodhaa dukkanaawaa Habashaan fokkisee barreesse. Tolchee miidhaysee lakkii seenaan ummanni Oromoodhaa qabu seenaa akkanaatii jee addunyaa agarsiise. Arra Oromoon addunyaatti beekamuu keessatti especially when islim Oromo yeroo duraati bar akka Oromootti baqatummaadhaan kan fudhatamu eegalte dhiheenya. You know this, right? Kan addunyaan beekte United Nations Oromo refugee kun dur Somaaliyaa ta'e dhufa kun maal ta'e dhufa kun Amaaree dhufa Oromo refugee keeziin kophatti Oromoodhaaf banamtee Oromoon addunyaarra kan deemuu eegalte Ameerikaa Europe deemuu eegalte because of these guys. Dalagaa isaan hojjetan seenaa isaan qoratanii addunyaadhaaf dhiyeessan proofiidhaa wajjin ragaadhaa wajjin waan kana hundaa wali qabamee gargaaree arraan tana baqataan Oromoodhaa akka baqataa Oromootti kabajabeetiidhaan baqataa Oromoo ta'eetiin Ameerikaa dhufe. Gaafaan Ameerikaa dhufu baqataa Oromoodhaa Kumeeniin gaafa Jarman dhaqu baqataa Oromoodhaa ta'e dhaqe malee Amaarawee yookaan Somaaliyaan dhaqe. It is just because of these guys. Warra OSA hayyoota kanaatu addunyatti hidhatee qabsoo Oromoodhaatii fi seenaa Oromoodhaa warri addunyatti beeksise jara kana. Amma kolkoleen Facebook gubbaa teenyeeti Facebook gubbaadhaa abaar. Nuti baby waan gabaabsinee ilaalluuf waan dubbii hedduu addaan hin baafanneef waan dheeressinee yaanneef maybe nama keenya faachi keessaa dhabuun faatu nu aarseeti saboo jara kana abaar dhufaa hoo jenna. Yookaanis maybe namni jaarmee keenyaa hogganni keenya faan achi keessaa dhabamuudhaatu
nu aarsee jarri kun hattuudhaati OSAan kun hin taane jenna maaliif sammuun teenya badhiftee waa arkuu waa yaaduu hin dandeessu kolkoleedha namni qooda waan kalee hojjetteef qooda walii haadha anuma doogoraan irraa qufan qabne jira OSAan oromiyaa keessa galee afaan faranjiidhaatti naasuusan honestly anuma irraa qufan qabu irraa gammachuun qabu eega oromiyaa galan ala kanatti gaafa jiran diplomaasiidhaaf warreen gartee amma Ameerikatti godhamu senatoroota Ameerikaadhaa leekcharoota yuunivarsiitii adda addaatu dhufee dhageeffata mee rakkoo teenya isaan kun dhageenii warra kaanittis haanuu himanii haanuu dhageessanii mootummaa rakkoo teenya addunyaan haa bartuudhaa fi gaafa Ameerikaadhaa fi Yurooppii godhamu afaan faranjiitti faayidaa barana garuu hugguu biyya galan silaa afaan oromoodhaatti naasone anaafis gammachuudha waan isa qofarraan qabne garuu kanumaa wali qabnee hujii boonsaa isaan amata 33 hojjetan hujii isaanii itti amantee mootummaan ammaan tana biyyaan deemtuu hoottaa asi godhan isin hayyoota keenya isin raaboo argan qorannoon keessan akka nuti cimnu akka nu jajjabeessite jaaniiti Dr. Abiyyi fi mootummaan isaa biyyatti afeeranii hayyuu oromoodhaa profeesar oromootii miti wallaalaan oromoodhaa tokko warraan tan oromoodhaaf dawaada qaba silaa sammuun isin yaadde wallaalaan oromoodhaa tokko silaa bakka takka oromoo irraa cufu profeesaraa miti nama umrii isaa waa qorachaadhaa jiru nama umrii isaa riisarchii gosa meeqaa godhaa jiru miti wallaalaan oromoodhaatu maraataan oromoodhaa bu'aadha qaba xiiti diinda adhoo takka dura dhaabatee wareegama yookaan wareega kolkoleen feesbuukidhaa waan kana yaaduu hin dandeessan gabaabsitanii yaaddan dafneeti waa faarsuudhaafis jarjartan daftaniiti maasii waa abaaruudhaaf jarjartan silaa why don't you take your time maaliif yeroon fudhan xiqqoobsitanii yeroo maan fudhan OSA abaaruudhaaf maaliif yeroo xiqqoo furteetti laayin maaliif itti yaadin akki tahuu qabu akkana arra oromoon mataa wali qabatteeti wallaalaa fi beekaan keenya hayyuun keenya hundi mataa wali qabatee mootummaa tanallee advaayis godhuudhaaf waan oromoodhaa tana bakka jalatti qaceelchuudhaaf hayyoonni kun alarraa biyya gale amma warra OSAas gubbaa taa'ee abaaru kana mee riisarchii waan OSAan dalage keessaa mee takka faanaa himaa jee nama barbadeessuu arga hin beekan OSAan maal dalage oromoodhaaf OSAan bu'aa maal buusee hin beekan dhugaan hin beekne maasi irrallaan maaliif waan dubbisan lallabuu malee wacuu malee waan dubbisan kitaabeef duuba guuranii taa'u malee waa takkallee sammuun isaanii duwwaadha namni yookaan wahii dhageeffata yookaan wahii dubbisa yookaan nama waa dubbisee wajjin haasawee waa bara dhugaan jirtu kan namni waa dubbisu mee OSAan ama 33 bu'aan inni buuse maalii je'ee hin gaafatu because he knows ni dubbisa yookaan dhageeffata yookaan nama dubbisarraa odeeffatee waa bara OSAan maal faadha godhe ani an dhugaa dubbachuudhaaf personally oromoota kaafillee jibbaan qabu garuu wanni kanaa kun nama aarsa wanni maanta na goonu kun silaa alagaan afaan keenya beeytee waan nuti wal nyaannu kana dhagahanii alagaan nu kofalti yoo dalagaan teenya full time live seenneetuma oromoo arrabsuudhaati arraba qalaa garbaatee arrabsite boru marara arrabsite boru leencoodha iftaan daawwiti iftaan taammaali yoo akkatti faraquma gartee dogoggora misteekii eegganneetu dogoggoraati arra arrabsu qennee kan hojiin keenya kan taa'u taate mee faayidummaan teenyaa maali duuba mee faayidaan teenya maali yoo farqatti eeggannee dhiiroo arra torbaan kana eenyuun arrabsaa torbaan kana eenyuun maal godhe torbaan kana eenyuun dhawaa jara keenya my brothers waan kana keessaa ba'a siyaasaa wal dorgomuun siyaasaa wal mo'uun ni jirti garuu dorgommii keessa kutanii daangaa qaxxaamuranii badii keessa guugalle dhaabbannee iflaaluu dhaqabna jaarmi siyaasaa komachuun ni jirti hoggana siyaasaa komachuun ni jirti hayyuu kee komachuun ni jirti garuu wanni hundinuu daangaa dhaqabti waa'ee Baqqalaa Garbaadhaatii fi waa'ee Maraa Guddinaati waa'ee Baqqalaa Garbaatii fi Maraa Guddinaadhaa Baqqalaa Garbaadhaa waan inni oromoodhaa godhe nuu feesbuukii gubbaa kun waa takka illee oromoodhaaf hin goone yoo dhugaa dubbanne
nama dhugaadhaan if kennee hidhamee rakkatee hacuucamee anamni isaa wajjin dorgomee waa'ee isaa kumachuun natti ulfaatti. To be honest, marraafa wajjin waa'ee Oromoodhaa dorgomuun natti ulfaatti. Hattuu jee isaan qeequun maallaqa wali qabda dafaa baasaa jee qeequun ani nageessoo iddoo dubbeedhaa badiini qabaa hin qabu awwaata kallee keessa galuu hin danda'u. Maaliif? I was not a member of OFC. Gaafa marraan dhufu dhaqee dubbisee wajjii raasee akka nam tokkotti hojjaasa malee miseensa isaaniitii miti. Gaafa Baqqalaan dhufu dhaqee dubbise ilma Oromoodhaati qabsaawaa Oromoodhaati anaaf jecha miidhame. Dhaqee haammadhee dhungadhee footoo wajjin ka'e that's it. Nageessoo iddoo dubbeedhaatii fi mararaan faan jaarmee tokko miseensa jaarmee tokkooti. Biyyarraa eegalaniiti wajjin dalagaadhaa turan. Na caalaa isaantu wal beeka. Isaantu wajjin dalagaadhaa ture. Waan isaan waliin jan irratti an dhaqee kana godhe kana goone kanattis ragaa ba'uu hin danda'u kanattis ragaa ba'uu hin danda'u. Maaliif isaantu nu hundarraahu isaantu wal beeka. Isaantu waliin dalagaa ture waan jaarmaa isaantu waa'ee horiitis wajjin wal gargaaree wali qabaadhaa wajjin wal keessa oofaadhaa ture. Nam tokkolleen yoo miseensa OFC dhaa ka isaanii wajjin dalagaa ture taate malee nam tokkollee komachuu hin danda'u. Yoo gartee gaa jarjarumaan namni garaa yaasu namni maareedhaa akka nama garaa yaasu jedheeti fifiinni malee nam tokkolleen meelaa gallaalaa. Hay anammaan tana dafaa ka'ee nageessa iddoo dubbeedhaa hisaaba baasee yoon jeen maal fakkaatti? Ammaraataadha yoo akkas jeen anaan maraataadha. Yooniin Baqqalaa Garbaatiin maallaqaan sirraa hisaabaa maallaqa misootaa fuute maallaqa maarreensi kenna shabji'iiti bakka keessa risina baasuu hin jeen anii kun maraataadha. I'm not normal jara keenya fayyaan qabu sammuu rakkoo qabdi. Jarri kun miseensitti jaarmee miti. Miseensa jaarmee sanii tahee hin beeku. Isaanii wajjin hin turre. Akka qabsaa'ota Oromoo tokkotti hin jaaladha. Mee waa'ee isaanii na dukkanaa maal beekeetiin keessine maaltu na galcha yoo maantana jarri kun maaltu si galchaa who are you naan jedhan an eenyuun jedhan hisaab shuu miidhamu. Editorial board isaarra madatamu anii kun eenyuun jedhan ka isin hizaabuudhaa deemu ka maallaqa isin gaafatu kaleedhaan maallaqa isin kennee keessa naa kafalaan jechuu deemu maallaqaan kalee isin gargaarsan naa kafalaa hojjee ni fakkaatti. Doguraan isin gargaare naa kafalaa hojjeen maallaqa Ameerikaa irraa Oromoo irraa guurtan shabjaa ofirraa hisaa yaa jara keenya hin jarjarina. Hamileen emotional tahuun sheenaa nurraan baane nutti hambisuudhaan malchiisa. Namni waan dubbatu waan intarneetii gubbat dubbattan ifirraa eegaadhaa dubbachuun hedduu gaariidha. Wanni laal mee wanta kaasimu wanta kaasimu wanni gubbat dubban kun ammaan tana viidiyoodhaa waraabaa jira. Sagaleedhaa miti. An Caffee Raammis mul'achaatiin waan hin jechaadhaa jira. Wanni kun amma namni na jalaa waraabaa jiraachuun malchiisa yookaan laayivii bukira dabarsuu jiraachuun malchiisa. Wanni takka si afaanii bahe dogoggora takka si afaanii bahe sitti hin deebi'u. Viidiyoo takkaan qabu ammaan tana. Amma dura Joohar Mahammad maqaleedhaan qubatan jedhumaan ammaan tana Baqqalaa Garbaa maqalee dhaqee jiruun Joohar Mahammad ka maqaleen dhaqini maqaleedhaan qubatan. Waraabbiidhaan qabu wani sibiil maxxansaa. Joohar Mahammad maqalee dhaqxee waan fuute qabeenya chii fuute maallaqa chii fuute jedhanii kan komatan waraabbiidhaan qaba viidiyoo waraabee ani gudumnaa soo gulaabiyaa soo at the same time I do record everything. Jooharis komannee fi hinja Jooharis komatee majadu kun Baqqalaa qofaa miti. Isqalii dhaqee jira. Laal siyaasaa keessa maal jedhan durguun barsiisan. Siyaasaan ijaan qabdu. Kaayyoon addunsummaa Oromoo keessatti dur diina kee dhawaadhaa wajjin haasoitta wajjin haasawaatis dhooyita. Warreen gareen poolitikaadhaa warrumoo lajjeesu kanaa wajjin haasoitti. Saalee awwal kam wajjin haasoitti. Maali arra isaa harkatti intarneetii? Waaw. Nama wal dhooytuun kana wajjin haasawaadhaa kana biraatiin kan waraanni keechii wal dhooy jiru. Warri poolitikaadhaa asii wajjin haasawu. Arraan tana Baqqalee Garbaatii fi Isqeelfaa waan maqalee san dhaqaniif we have no idea. We have no idea. Hin beeyne waan dhaqaniif. Osoo hin beeyne osoo dambaafatin jarjarree Facebook gubbaadha.
booda itti qaanfachuudhaan malchiisa. Booda itti qaanfachuu Baqqalaa Garbaadhaatu Oromoo gurgureeti Oromoodhaaf yaadda. Anaatu Baqqalaa Garbaa caalaa Oromoodhaaf yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf. Anaatu hanga isaa wareega kafalee. Anaatu hanga mararaadhaa Oromoodhaaf laffee. Anaatu hanga qorattoota boordii OSAadhaa caalaa Oromoodhaaf waa dalage. Anaa Facebook irraa iyyu. Anaa footuudhaan lallabuutu hanga isaanii Oromoodhaaf dalage. Maaliif walitti jimna? Maaliif hangan addaan hin baafan? An bakka isaanii gahuudhaaf karaa hedduun na hafa. Bakka isaanii kana dhaabbachuudhaaf amna dheeraan na hafa. Warri na fakkaata warri Facebook gubbaadhaa hojjan. Namni Oromoon qooda walii kaahuu qabdan. Miyaan gadi bara qooduma walii kaahuu bara. Ta'arraa qofaran dhaabbatinaati. Takaleetii fi dheengaddaa barakaanii maal keessa kutee jirri kun. Maal Oromoodhaa godhe Oromoo dukkana akkam keessaa baasee Baqqalaa Garbaa bara nama poolisiin Oromiyaadhaa TPLF cafayxee tumtee walgahii godhuu dhoorkanii bakka meeqaa deebisanii arra kan nama feesuu gubbaa ta'eenyee gartee saniin komannuu miti. Nama Oromoodhaaf cafaqan. Nama Oromoodhaaf adabsan. Warreen akkanaa kun qabeenya Oromoodhaa dhugatti feesuu gubbaa ta'eetiin irraa jaaba. Facebook gubbaa ta'eetiin dafii baas maal qabu chiqees dafii baas kan achi gurtees baas kan maal gootees baas who am I an eenyu kana godhu mee an eenyu taheetiin irraa hizaabuudhaaf deema jedha keenya an kana gun dubbadhu jibbaatu kullee qabaadheetii miti dhugaa jirtu walitti himna dhugaa jirtu akkas ta'uun qabu siyaasa sana jibbuudhaan malchiisa haa jibbu. Eenyu gammachiisuudhaafiin arraan tana Baqqalee Garbaadhaa goota Oromoodhaa. Moo waan joor injinar irdaganne madura joorum kanaan joorum arra faarsan kana amma dura video san posting godha. Dokumentii keessaa hin qaba. Jooharuma kana Maqaleedhaan iddoo zamanaa kami jara keenya. Mee yeroo garee if duubaas deebi'aati waan jetta kana if dhageeffadha. If laala. Maaliif hin dogoggortan buusan? Hin dogoggortan. Yoo waan jettan duraan if dhageeffattan. Sa edaa akkanaas jeen ture, edaa jooris tuqeen ture, edaa maarres jeen ture. Mee dhaaphaan jajjaru edaa nuu jara kana kalee nama tokko hogguu takka abaarte deebitee faarsuun namatti ulfaatti. Nama takka faarsite maas deebitee abaarullee namatti ulfaatti. Facebook gubbatti nuti emotional waan akkanaa kana firraa laaluu hin beeynu. Emotional ta'an akka nama machaawee haasawutti uu jennu. Osoo faarsuun dhugin osoo mirqaayin uu jennu firraa waa laaluu hin beeynu. Obboleekee firraa waa laaluu bara. An nam tokko dorgommitti hin jiru. Nam tokkotti illee qubalachaadhaa hin jiru. Namni dura magguraan haasa'u hangaasaadhaaf haasawaa isa fakkaachuu barsiisa. No. Hangasa nama Oromoodhaati I got nothing against him. Dhugaa himuudhaaf. Nothing personally. Garuu namni haasawuma kana hogguu haasawullee pointii qabatee pointii amata kuute amal lama dura irraa dubbate arraguu deebi'eef dhageeffate namni sun akkas ta'e arraas mul'achuu danda'uu qaba. Ani akkuma amata shan duraatis ta'uudhaan qaba. Waan amma shan duratti amanee jee garagaluun qabu. Yoo haganuma qofa waliif goone nuti Oromoo gargaarree beekadha. Yoo hanganuma qofa yoo jarjaruma dhiifne Facebook gubbaadhaa jarjarree akka nama garaa yaasuu olii gaffiiguu dhiifne. An waa'ee OFC keessatti xilliq jee seenee nagaysoo iddoodhaa abaaree Baqqalaa Garbaadhaa faarsuu Baqqalaa faarsee nagaysoo abaaruu I'm not in that position. Because I've never been a member of OFC. Do you know this? Yoom miseensa ta'e yooni anaa fi nageessa iddoodhaat oofis tokko keessa wajjin dalagaadhaa turre. Wajjin dalagaa turre nama kanaa wajjin hojjechaadhaa turre wajjin horiis guuraa turre wajjin ergaa turre gurbaan kun akkanaaf jedhe ragaan hin baaf. Yoom Baqqalaa Garbaadhaati wajjin dalagaadhaa turre isaaf ragaan hin baaf. Kana ala
yooniin miseensa jaarmee isaanii hin turin yooniin abbaa diinagdeedhaa hin turin yooniin wali qabaa deeggartootaa fi diinagdeedhaa hin turin eessa dhaabbadheetiin maaliin qeeqa dhugaatiin qabaadhee ani dhugumaaniin onni irraa jaaladha Baqqalaa Garbaa ammaas Maqalee dhaquus Oromoodhaaf dalaguudhaaf dhaqeen jamalee Baqqalaan arra Maqalee dhaqeedhaaf arruma lafaa keen balaaleffadhu maaliif for what University affair hayyoota Oromoodha hayyoota Habashaadhaati University Maqaleedhaa yaamtee wajjin discuss godhaadhaa jirti hegeree Itoophiyaadhaa akkamiin wajjin jiraannaa federalizimii kana akkam goona irratti do you understand me hegeree biyya kana akkam goona waan jirratti University yaamtee mootummaadhaa miti hayyoonni laalamma University Haramayaadhaa ni yaamti University Rift Valley ni yaamti University 6 kilo dhaan yaamti Finfinnee sigale asittillee Harvard yeroo hedduu godhan hayyoonni wal afeeree intellectiin hawaasa kana wal afeeranii illiitiin hegeree Itoophiyaadhaa kana Tigree keessaayis Amaara keessaayis Oromoo keessaayis mee hayyuu eenyu yaamman nama gartee wajjin hegeree Itoophiyaa kana shape up godhan deetti Oromoo keessaa eenyu yaamman Amaara keessaa eenyu yaamman Somaalee keessaa eenyu yaamman Hadiyyaa keessaa Walaayitaa keessaa janiiti walit dhufanii hayyoota University afeertee toopika kaatanii achirratti discuss godhaa jira waa'ee hegeree federalizimii Itoophiyaadhaa kana akkam goona this is the point hay wanni Itoophiyaadhaa Oromoon laaltu wanni Itoophiyaa Tigraay laaltu wanni Itoophiyaadhaa Ogaden laaltu wanni Itoophiyaadhaa Walaayitaa laaltu wanni haasawaa jiran kana but you don't understand sinin galu dhugaan jirtu kana wanni isqeelis dhaqeef topic irratti haasawu kaasa waa'ee federalizimiidhaati wanni Baqqalaan faanis dhaqaniif ammaas hayyoonni Oromoodhaa habiraatis dhaquudhaaf ta'a kuni dandeettiidha hegeree biyya takkaa shape up gootee lafa kaa'uudhaaf nama akkasii nama san danda'u ta'uudha qabdu kolkolee ta'uu qabdu Jadi Maqalee dhaqe kun isqeelii fi maraanfaan warreen akkasitti Oromoo keessaa filan hayyummaadhaan ogummaadhaan ummata Oromoodhaatiif ammas gaffageessanii yaaduudhaan warra filamee dhaqee waa'ee Oromoodhaa alagaadhaa wajjin taa'ee haasawu ololammaan tana oofan kana miti akkasii miti sigala warri jaarmoota keessa waa'ee jaarmee fi namu gartee bakka hin nyaattu hoqqata namu bakka hin nyaattu hoqqata irreedduun keenya wanni goonu kana hoggoo harkanni san keessa fiinnee bakka hin nyaattu hoqqan lakki akkasii miti namni hogguun feelte hogguuni kufee harkaan lafa qabate bakka hin taane dhaabbata waan hin taane dubbata yeroo eeggachuu tasgabbaa'uu hin beeku arra wanni mul'achaa jira kana Baqqalee Garbaa is my hero obboleessa kiyya nagaa suuraa fi wanti illee kan warqaa warra baasan isaantu jaarmee isaa waliif fayyaa maaliif aqaadhaarummaa iddoo seennee dibbeetu duraammaa cinaan dhaabbatiin yoo ifisi dhaayaan duraammaa cinaan dhaabbatiin duraan maaliif mambaran ta'in maaliif itti dhaannee hin gargaarin amma guyyaa yaa'iin kaate kan utaallee maa cinaa dhaabban yoo dhugaadhaa deemne yoo nama dhugaa ta'an arra guyyaa yaa'iin kaate dhageenye guyyaa jarri waraqaa warra barreessa dhageenye dhiiroo kan biraan dhaabban kamtu irra jabaa kan bira dhaabbatiin kam arrabsa jennee utaallee maa dhufne yoo nama dhugaa taane durumaanuu gaafa nagayaatu dhufnee jaarmeen kun jaarmee jabaadha hogganni kun hoggana jabaadha mee dhaqeetiin gargaara waan danda'u jennee silaa duraan gargaaruun arra eega yaa'iin kaatee dhiiroo garamiin godhe garam goeetti kan faarsa ani nageessos faarsa kaayee dhabaaru kaan isa baaree nageessos hin faarsu isaan tol beeka jaarme keessan turre waan wal godhanii maallaqa wal shawwadanii maal jedhanii an it's not up to me an isaan hin turre
سيله أكورمتين بيخا نجيسون أكتيفيستي أورمودات وايدو واي أورمودا وان غاري بريس بكلام فان قبسا وا أورمودات وان أورمودا وا هدو دلقا مراكسي إسال لتشوتو أنا إجابتها في مرقات إجابتها مرقات سيله أنا في إجابتها أورمودا ولا نفيد خنا على خمتين دقادر بي خميف دقادر بان ناتاب تسمي مالي فين قدا وايدو ايدو زال مالي فين قدا إسالة شورو ما تقول نفيد مالي في تكو في تميسي تكو مالي في أكيسا دلدلي مالي أركب بواماي نعرف خنان جاء واي أوسا دا أوسان من قدو تيني خبجا والآن تو بربران كم نافي yeroo dheeraaf biifirraa fagaatanii biifatti galuudhaaf carraa kanaan bagarabbi gahin jaa akkuma takkalaa uumaatii fi itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaadhaa beellama seenetti Finfinnee keessatti gad dhaabbatanii oofisa banatanii fuuldura riisarchiin gaggeeffamtu magaalaalee Oromiyaadhaa yuunivarsiitiilee Oromiyaadhaa keessatti Dinqoo Dayyaas أسوان هدون قالتهم فتشوا برباد هدو وهدو لو جته دم نرمودا قواتن جراتشون سمالي في حملة والجبسين أسوا حملة ولي جارو عندينيو برأكران نانجلي مالي حملة والجبسين أسوا حملة ولي جارو عندينيو سيقلته أسرت فوكس أقول أنا قلنا دكتور برباد يرود يرتفرشوا بربادو هندافو هنجرجرينا لا تجرجر هنجرجرينا يو وهلي خمتن يرو فدا أدام بافدا يو وهلي أبارو ديمتا ما يرو فداتي أدام بافدا لا هنجرجرينا أكنا مقرا ياسو دبي آف يا إيلاف يا رب أرئينيون أبارا يا رب أرخميني واجا هنجرجرينا لا تجرجر دبي مي هابلتو سدي أفربلتا الدبا فردا سنبود اللي وان فتن دبردا أكرم اللي فاقات أك خلاش باس كار أوني يتشون غاري دامت نو not good أك خلاش أوني تبو يتشون نمني سنو فيسبوك الرا سنو لايفي خان نمني نما أركو خان وني تكا أسر الدبتن تك ولي المان كيتيتيس خمار لين أفوس أركو بافتا وان أسر الدبتن لا المان كيتي تكا انترنت جوب بانان قافات دوتيس وانتسوتيس سجلات دبت وهم تدبتو وغاري دبتو قافات دوتي قبرينتي اودا بافتيس نمني قتوك المان كي هو نبر كون ابيتي المان كيتي هاي كون اخاخو هيتي شوفا اسمر راجل سلطان خنافو غدبنو وان كان هوندا يادا دبنو أكا المان كينيا بروتين كانفن أكا المان كينيا بروتين كانفن الدنيا بكراخ ننتيسو جيجيرا ما تقدم توان دبنوف responsible تاني دبتشو دندهو لكم حملو مان emotional تاريتو مومدوف أصود زاعاتك كغتيني تيان ونخو يون دبت إلي رومال فكاتي مال تندفها أصود تيان even for an hour أقول أفتتي قد يسون كن بودرة كافي رامس مال جيا تنا مدرد بتنو هدو اتشينا ولا جرتن اتقام فتشا لا جرتن أما اللي ميوان دبتشو ديمتن دورة اتيادا قرصة يخان خوب بلومادا وان دبتشو ديمتن مي يرو فرداتي دورة يرو فرداتي هذا يون تنا دبت وان يرو دبت خان أما تقول أمبو دون دقي مالي نفين جاء نمني ندقي هو مال نانجاء اتيادا حملي أمان تناقف اللينا اللي فيسبوك الرادم نقول فجأة قف هلالنا كومنتي نما قف اللينا وان كومنتيج على المان كيتي توان كنا لا لوتا سيتو يول بونجرات أمت دي دنفاس الدنفا وان أريد تخان الدبي فلان الأفتا فيك أنفت سيمن قدومي فلالته سبو أنقاس مالمانته مراتا داهي أكمتين أكل اللبا بيرو وربان ندق خنو مراتا خياتي مفيق أبني
namni ifitti qaanfata gaaf manguddoo bane kanaafu watch yourself thank you so much dhageeffadhaa viidiyoo kana kaarti irra deebi'aadha warri isiniin galin irra deebi'aa dhageeffadha